warri mootummaarra jirus warri mootummaa ta'uu barbaadus hawaasninis we have to manage the competition between the three. Itoophiyaa kan cimpu saba sadii. Oromoo, Amaaraa, Tigree waggaa 400. Wallola sadeeni didu tokko tokko cunqursuuf deemutu rakkoo. Oromoo keessatti sadii jira. Maqaan dhaamoo sadii Arsii, Wallagga, Shawaa. Sadeen kun addaan eeguu barbaachisa. Addaan eeguu. Sadeen addaan eeguu. Warra hafe immoo haqa isaanii eeguudha barbaachisa. Kuni barbaachisaadha. Ninki jibe balcarra tanuma hagamami. So Oromoo Oromiyaa akka fakkaatu sadeen wal dura dhaabbatu addaan eeguu warra kaan immoo haqa isaa eeganii ol baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa akkaataan itti naannummaa itti hir'isan Oromoon duruu qabdi. Ni beektanii Oromoon gosa takka keessa waliin fuutu. Gosa achi ceetee fuuti gosa biraatirraa. Maaliif beektanii waa lamaati. Tokkoffaa waan saayinsiin ammayyaatu irra ga'e namni firri hoggaa ol fuudhe dhukkuba adda addaatiif saaxilamti ilmoon. Lammaffaan laga gamaa fuudhuun gosa biraatirraa fuudhuun walitti bu'iinsa hirrifteeti firummaaf walii tumsa jabeessite. Akkasiini akkasuma dhalannee barra. Sirriitti himu warri haadhiyyaa tuulama abbaan kiyyaarsi dachii noolee heddummaatti dhalannee guddate. Jarri lamaan kun wal fuudhanii jiraachuun noolee goosatan hin baanu warra afran qalloo hunda noolee jedhanii nu biratti isanii galee. Isinitti hima tuulamni fi Arsii wal fuudhee Harargee keessa guddachuun nama keenya iddoo waliin dhiyeesse. Gara fuulduraa sooshaal injineeriingii jedhama wanni kun. Hamma danda'ametti walirra tarkaanfatanii fuudhuun amma faashina ta'ee dhufee jira waan bareedaadha. Gosti gamaa gamanaa wal fuudhuun inkareej godhaa ilmoon ta'esan dubrii keessatti akka heerumu inkareej godhina achi fagaatee haa fuudhu bareedaadha. Oromoo keessaa gosa achi fagoodha. Biyya tana yoo qabmoo taate immoo Faranjiis Paakistaanis hunda yoo fuudhe bareedaa bira heddummeeffannaa jechuudha. Sooshaal injineeriing. Wanni biraa sabni hundumtuu Oromoo qofa osoo hin ta'in rakkoolee adda addaa kana keessa ni deema. Lammaffaa gara fuulduraa yeroo dhabe malee leenjii kennamuu jira. Hoggansa jaarmaa siyaasaatiifis hoggansa hawaasaatiifis dargaggooyyetiifis daayivarsitii maaneejmentii irratti sensitiif akka itti ta'an leenjii kennuun barbaachisaadha. Amma immoo siiriyeslii ta'uun barbaachisaadha. Aangoo murna Oromoo tokko harka waan seenteef murni aangoo qabate sun naannoo tokkotti galee aangoo fi tiisuudhaaf naannolee biraa akka hin miine diskirimineet akka hin goone irratti qabsaa'uunii fi aangoon sun Oromoo hunda akka tajaajilutti dirqisiisuun irratti qabsaa'uun akkaataa itti naannoo dura dhaabannu keessaayi. Wanni biraa naannummaa dhaabuu yoo barbaadan taate gandee safara keessanii irratti qabsaa'a. Namni Arsii tokko ka'ee hoggaa Wallagga irratti ushaasha haasa'u hunda caalaa kan nama sana afaan qabu nama Arsiidhaaf. Gaafa namni Harargee tokko ka'ee nama Arsii irratti afaan dheerate ka dura dhaabbatee isa mormuu qabu nama Harargeedhaaf. Namni Wallaggaa tokko ka'ee hoggaa Arsii maqaa xureesse ka dura dhaabbachuu qabu nama Wallaggaati. Gandee safara keessanii hidhadhaa.